socho'u torbee muraasaan dura eebbisiistee jirti. Waa'ee fiilmii kanaa fi waa'ee ayyaantuu muraasa waanuma xiqqashoo irra keenye bal'inaan garuu waa'ee fiilmii irratti xiyyeeffanneeti irra haasa'uu deemna. Hamma maayee sagantaa keenyatti turtii gaariin isiniif hawwa. Galatoomii ayyaantuu gaarramaadha. Waan wal agarreef natti tolee jira. Galatoom. Gara fiilmichaatti immoo akkamitti dhuftee irra haasa'uu nagaa? Jalqaba. Akkamittiin qophaa'e fiilmiin taadhii? Akkamittiin qophaa'e? Waan kana jalqaba kitaabaaf hin qopheesse. Tolee. Kitaabaaf qopheessee ituman harka jiru milkeessuu hin dandeenye kitaabatti. Isa dura garuu fiilmii kan amantaadhaan wal qabatu tokko magaalaa Mamandiitti hojjennee eebbisiisnee turre. Kan barreesse daayireektara fiilmii Taadhii Abdii Buzuneeti. Erga fiilmii sana hojjennee raannee booddee achi keessattis taatummaan hirmaadheen ture. An harkayyuu waan akkasii jiraa gaafan jedhu erga kitaabaan siin taane maaf fiilmiitti hin deebisnu yaada jedhu naa kaase. Erga sanaa booddee teenyee fiilmii gara fiilmii iskiriiptiitti deebisnee taatota firree akkaataa kanaan. Ajaa'iba! Kitaabarraa fiilmiitu salphate jechuudha? Gara fiilmiitti nu sirraa'e. Namni bar waan iskiriiptii fiilmiidhaaf barreesseewu gara kitaabatti jijjiiraa bara. Isin biyya keessanitti immoo fiilmiitu irraa salphataa jechuudha. Gara sanatti. Irraa badheetti. Ajaa'iba! Hayyee mee taadhii jechuun mataan isaa maal jechuudha mee? Taadhii jechuun jecha duraan abbootii keenyatti fayyadamaa turan yeroo ammaa kana immoo badaa jirudha. Namni fayyadamaa hin jiru. Taadhii jechuun looniif fayyadamu isaan. Loon kun taadhiidha gaafa jedhanii aannan qabdi mirgistuudha jechuudha. Yeroo waggaatiin daftee dhalti mirgistuudha aannan qabdi jecha akkasitti fayyadamu. Fiilmii taadhii wajjin akkamitti wal qabsiistan? Achi keessa abbaa qabeenyaa tokkotu jira. Akkuma kana immoo dubartiin maallaqa jaallattu tokko jirti. Intala tokko qabdi. Intala ishee sana abbaa qabeenyaa sanatti heerumsiistee maallaqa sana fudhachuu waan barbaadduuf taadhii jettanii yeroo yeroodhaan maallaqa harkaa fuutii, albuudaa harkaa fuutii akkuma saawwa sanatti in elmatti jechuudha. Kanarraan kan ka'e taadhii jennee taadhii jettanii ajaa'iba. Mee haala qophii isaanitti himime? Qophiin isaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaata. Egaa akkuma ati beektu nuti xiqqoo isheen fagaata. Magaalli keenya Finfinnee irraa kiiloomeetirii 582 fagaata. Akka garaa keetti maateriyaali si barbaachisu hin argattu turte. Meeshaawwan waraabbiidha. Wantoota waraabbiif si deeggaranii akka garaa keetti hin argattu. Waan kana toora qabsiisnee akkaataa barbaannutti meeshaa kana dhiyeeffachuun baay'ee nu rakkisa ture. Haa ta'utii garuu immoo dadhabbiima guddaa keessa darbinee meeshaa kana qindeessine achitti waraabbii eegallee aga kana deemee nu milkaa'e. Bareedaadha. Cimna guddaadha. Mandiirraa kaa'anii Finfinneettis waraabanii ammas deebi'anii Finfinneematti fiilmii tokko eebbisiisuu jechuun cimna guddaadha. Keessattuu immoo dubartiin gaafa akkasitti hojjettu ani hamilee guddaatu natti dhaga'ama. Jabaa dhufu duraaf immoo waan biraatiin sirraa eegan siin jaa. Yeroo hangamii isinirraa fudhate? Turtii waggaa 2 olii nurraa fudhate. Hayyee mee akkuma waliigalaattuu qophii fiilmii kana keessatti wanni addaan si qunname yoo jiraate? Waan ati hin daganne? Waan hin daganne mudannoodha jedhee kan hin kaasu. Bakka itti waraabnu deemnee baajaajiidhaan deemnee gaafa sana. Tolee. Achuma Mandiitti? Eeyyee. Mana namaa deemnaa. Mana dubartii ishee birrii barbaaddu sanaa deemnee jechuudha. Tolee. Jaarsinni sooressi sunis dhufeera. Gaafa bakka waraabbii geenyu fayyaa nagaa deemee dhaqee mooraa sana ol seenee mataa dhukkubbiidhaaf hojjechuu dadhabe. Ani hojjedhu danda'ee jennaan maal mataa konna dhukkuba? Bakka qoricha mataa cabsaa sii bitee dhufu abbaan baajaajii dhiyeenee silkii isaa seebii godhachaa jira akka yaada kootiitti. Inni naa kennee masoke si waamna gaafa raannu jedhee silkii isaa fudhadhee seebii godhachaa jira. Achi booddee qoricha bitee siif fidu jedhee qoricha mataa cabsaa bitii kottu jedhee ni meeseejii barreessaa jiraaf gaa. Qoricha mataa cabsaadhaan silkii isaa seebii godhe. Namichumaayyuu. Gaa inni ani itti ergeera jedhee ariifachaa waan hin jiruuf bilbila kaa'iman hojiitti gale. Nan eega
qorichi nuuf nan eega qorichi nuuf ittiin bilbila jedhee gaafan ilaalu maqaa sanaan gaafan barbaadu maqaan sun hin jiru. Ati seef goote malee miseejitti hin ergine. Miseejiin ergine sanuu maqaa nama sanaan seebii hin goone yoon barbaadu sarguu hin dandeenye qoricha mataa cabsaa jedheen seebii goone. Achi booddee eegee dadhabee innoo saayitiin laaqanaatu achi jirru ga'ee laaqana nuu fidee dhufe maaf akkas hin goone sila meeseejii si barreessee ture gaafa jedhu lakkinaan jedhe deemnee gaafa laallu anoo. Hoggaan ifi kaasnu qarshii barbaada fiilmiin tokko. Hagam isinirraa fudhatame natti daawwattoonni keenyallee warreen fiilmii hojjechuudha barbaadanii akkanumatti fiilmii hojjechuu dadhabanii warra taa'aa jiran jiru mana isaaniitti warri jiran. Dhugaa dubbachuuf taanaani fiilmii hojjechuun hin salphata jechuu koo miti. Garuu akkaataa inni itti nuuf salphate hirmaattoota taatota 60 oltu jira siin jedheera. Taatonni kun hundumtu amma dandeettii isaaniitti aartii keessatti coba tokko cobsuu barbaadu malee namni kaffaltii nu gaafatu tokko hin jiru. Wanta gatii baajaajii ittiin deeman haa ta'u waan achi keessatti isaan barbaachisu amma dibachuutti amma kaawwachuutti amma waan hundumaatti ofii isaanii of danda'u. Of danda'aniituma irratti hirmaatan. Of danda'anii waraabbii qofaaf dhufu. Kana jechuun aarsaa guddaa baasaniitu jechuudha. Amma daawwattoonni keenya taatota 60tu irratti hirmaate fiilmii tokko irratti hoggaan nuti jennu fiilmiin kun gosa fiilmii akkamiiti jechuu mala deebiin kee maali? Fiilmiin kun waan hundaa of keessaa qaba. Nama daawwatee fi gaafa sanallee namoonni dhufanii eebba sanarratti argamanii baay'een isaanii taajabbii isaanii kaasaniiru. Miirri jiru baay'ee gaariidha. Duudhaa hawaasaa of keessaa qaba. Safuu guddaatu achi keessa jira. Aadaa Oromoo Maccaa kan agarsiisu ture jechuudha. Achi keessatti jaalalli jira, jibbi jira, walitti bu'iinsa garaagaraatu jira. Deemee immoo waan kana keessatti du'illee bakka itti mudate jira. Du'a sana akkaataa aadaa Oromootti, Oromoo Maccaatti sirna gumaa baasuutiin amma abbootiin gadaa hedduun haadholiin siiqqee keessatti argamanii gara aadaa isa ganamaa sanatti dhimmi namaa akkamitti furamuu akka danda'u kan agarsiisedha. Namni tokko bu'aa bayii hammamii keessa darbee ati waa tokko bira ga'uudhaaf ammeenya agarsiistullee miidhaa akkamii gatii akkamii akkasii kaffalchiisullee achi keessatti hin argama. Badii dalagdee tokkoof immoo gaabbitee gaafatii akkaataa aadaa tureedhaan araara argattullee jira waan ta'eef waan guddaa barsiisee darbee yaadni namni nu eebba irratti namoonni argaman nu kaasan baay'ee kan nu gammachiise. Bakka gammachuu keenya guddaan isa sana ture jechuudha. Namni itti gammadee aadaa akkasii akka namni hundumtuu qixa sanatti ba'ee daawwatu. Oromiyaa marallee keessa naannoomne akka aadaa kana agarsiisnu. Oromoon godina biraa keessa jiru. Akkaataa kanaan aadaan Oromoo Maccaa maal akka fakkaatu akka wal baru. Kan naannoo kan biraa jirullee bifa kanaan akkaataa hojjettanii akka nu agarsiistan kan jedhu yaadni nuu kennamaa ture. Hedduu takka bareedaadha. Mee amma Finfinneetti eebbisiistan fiilmii taadhii kanaa jechuudha. Achiin booda hoo? Achiin booddee magaalaa Mandiitti gallee ni eebbisna. Erga magaalaa Mandiitti gallee eebbisnee booddee amma Waaqayyo nu gargaaretti Oromiyaa mara keessa naannofnee agarsiisna jennee yaadnatu yuutuubii irratti hin gadhiisin. Hedduu takka ulfaadhu galatoomii agirikaalcharaal saayinsiidhaan barattee itti hojjettee beektaa meenatti? Agirikaalcharaadha? Dirree ba'ee hojjechuu yoo hin baadhe waajjira keessatti hojjechaa jira. Waajjira keessatti hojjetta. Yeroo ammaan tanaas waajjira keessatti hojjetta. Hojjettu mootummaati jechuudha. Waan kana caalu immoo hojjettee akka wal agarru abdii guddaadhaan qaba. Bakka naan hanqise immoo irra kaa'uu dandeessaati. Tolee waa baay'ee kaasnee jirra. Egaa hojiin fiilmii bu'aa bahii hedduu qaba. Namoonni ogummaa sana keessa jiran hin beeku. Isa kana galmaan ga'uuf immoo deeggarsa nama hundumaa gaafata waan ta'eef namni aartii kana fuulduratti baasuudhaaf gaafa waan keessa isaa jiru barreessee fuudhee ka'u maallaqaan immoo namni deeggaru. Indaastirii fiilmii Oromoo kana akka inni ce'u gochuudhaaf mootummaanis ta'e abbootiin qabeenyaa
galii guddaa argamsiisa baay'ee. Biyya kan biraa keessatti biyyuma kana keessatti iyyuu fiilmii afaan biraatiin hojjetamu agatee jijjiirama qaba. Biyya biraa keessatti immoo addadha iyyuu galii guddaa agarsiisa. Fiilmiin Oromoolee indaastirii fiilmii Oromoo keessatti investii godhanii galiin isarraa argamullee akka dabalu galiin biyyaa akka dabalu namni ogummaa kana keessa jiru immoo akka fayyadamutti hundumtuu shoora isaa yoo ba'e gaarii ta'an jedha. Ulfaadhu. Galatoomii. Yaada gaarii irra nu haysee. Ulfaadhu. Galatoomii waan kana caaluun akka as baatu abdii guddaadhaan qabaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa Maayaa Show qophii keenyaarraan dargaggoota keessumattuu immoo dubartoota qaqqaxaleewwan lamaanirraa waa hedduu akka baratan abdii guddaadhaan qaba. An qopheessuun sagantaa kana har'ashee tarafaa hajjiitiin ture waan nu waliin turtanii sagantaa kana daawwachaa jirtaniif galata guddaadhaan isiniif galchuu barbaada. Yaada qabdaniif immoo MS dursuudhaan 83 takkaan yaada keessan nu biraan gahuu dandeessaniin isin jaa. Maltiimiidiyaan Siinqee fi OBN waliin ta'anii sagantaa kana isin biraa gahaatiin turaniiru. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jechuudhaaf wanti naaf waan tokko qofa YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isin jaa. Ulfaadhaa horaa bulaa.